Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota sibiilaa akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii baga jiraatta isin jechaa maashaallah tabaarakallaa ibsishaaf maakiinii laayifii ajaa'ibaa dabarsuu jiranii cidhamoo cidha fakkaataa garuu yuutuuba isaanii irratti kabajaa yuutuubii sabiskiraaybii 100,000ti. Erganikaa godhatanii ammoo dheengadda kabajatanii waggaa tokko subhaanallah yeroon hin teettu horaa bulaa deemanaa qaqqaaliiwwanii bareeddoowwan kennaa ammallee bakka guddaa wajjin ga'a miqqeenyaa keessa rabbiin ija isinirraa qabu. Duraa isin jaalatamtoota ammallee immoo warri isin jaalatu isin haa baay'isuu kan isin jibbu haa balleessu isin jenna. Ilmaan gaarii intala bareedduu akka maakii ilma bareedaa akka ibsishaa goota baddaa baalee kana rabbiin jidduu keessan isinii haa uumu isiniin jenna. Dhiifama yuutuubii irraa ture waan ta'eef haasaallee wallaan jira. Maashaallah wallaahi hedduu namatti tola. Baay'ee tokko namatti tola. Bultii bareedduu oo'itu akkanaa kana rabbiin maraayyuu haa baasu isiniin jenna. Gara kiyya hedduutu akkanatti tole. Dhugaa rabbii horaa bulaa deebanaa isiniin jedhaa. Ammallee warra waggaan aruusa kabajatu rabbi isin haa taasisu. Inshaallah qabeenya gaarii ilmaan gaarii akkasii jidduu keessan lamaan rabbiin isin haa eegu rabbi isin haa taasisu. Wallaahi ammallee jaalalli keessan haara'umaa adeemu isiniin jenna. Wallaahi baay'ee namatti tola irraa bareedii maakiillee ibsishaallee amma immoo seera musliimaa guutanii uffata jedhanii uffannaadhaan jechuudha. Keessa isaaniillee rabbiin aqlii wallaahi dhuman qabne rabbi isaanii haa kennu. Ammoo akkana wal jaalatanii jaarsaaf jaartiin jaalala jaarsaaf jaartii jidduu jiru. Adda fagaatuun ulfaatti waan ta'eef rabbiin addaan isin fageessine bakkuma takkatti isin haa jiraachisu inshaallah. Bakka isin jaalattan bakka silaa namaa ilma namaatiin mijaaga tokko jedhamatti rabbiin bakka takka carraa keessan haa deebisu inshaallah. Maashaallah ramadaan illee asuma baasuu edana fakkaata ibsishaanii. Wallaahi rabbiin ibsishaallee ammallee lammata biraa oofee maakii qalbiin cabsine. Inshaallah bakkuma takkatti rabbiin addaa isin hambisiin jennaani. Maakii dhiisin uuyyuu akka naffataa hojii jedhanii deebi'anii isaa adda faffagaatan baay'ee namatti dhagahama. Qaqqaaliiwwan gaggaariiwwanii rabbiin ammoo yoolaa ol isin haa fuudhu ammallee isiniin jenna. Akkuma isin akkana zana jettanii gammachuu keessan kabajatan kanatti inshaallah gammachuun keessa addaan hin fagaatini. Warroonni miidiyaa irra wal jaalatanii fageenya miidiyaa irra wal jaalatanii garagaraa dhufan jechuudha. Maakii fi ibsishaan fakkeenya guddaa isinii ta'an jedhee yaada. Kanaaf inshaallah akkasii wallaahi sagalee kiyya dhiifama gidduun qixxeekkute warroota miidiyaa kanarraa fageenya yaane ijoolleen tun dura waliin beektu miidiyaa irra wal beekanii biyya tokkoo miti miidiyaa irraa wal baratanii akkasuma bultii isaaniillee miidiyaa irratti walitti dhufanii kabajaa warra isii bira dhaqee kadhatee jedhe namni garii nama miidiyaa kanarra namni wal jaalate bultii isaan barakattu maal jedhanii hin kijiban. Waan aqlii abbaan aqlii qabaate taanaan miidiyaa irra ta'ee lafatti ta'ee tokkuma keessa abbaati waan osoo ibsaan nama gaarii ta'uu baatte osoo isiin ammoo nama gaarii ta'uu baatte miidiyaa ta'ee miidiyaan ala ta'ee bultiin taatu waan aqlii isaaniiti gurra namaaf kennuu dhiisuu. Kanaaf nama hedduuf fakkeenya ta'a jedhee yaadaa warroota bultiin miidiyaa irra baatee akkas isin jedha. Wallaahi bultii miidiyaa irra taatee lafa taatee akka abbaan itti qabatetti namni garii miidiyaa irra bultiin baate bultiin taatu miidiyaa irra wal dhufanii maaliif warroota kijibuuf gurra kennu
Ama ijoollee amaaraa kanneen baay'ee arga. Ka Oromoos ta'e akkasii ijoollee amaaraa kunneen jiranii. Fakkeenya ijoolleen bebbeekamoon akka Jaanii fi Adunaa Joonii fa'a. Kunniin amma osoo namni tokko isii yookaan Jaan rakkoo qaba of eeggannoo gochuu barbaachisa bultiin miidiyaa irraa. Haga fedhe yoo ta'e abbaan yeroo akkanatti wanni hundi sanaxalee kana jechuu bilbilaan yoo nama haasoftu bultii kee keessa of eeggannoo gochuu bultii dhugaa hoo jaaratte jechuu ka sobaa yoo ta'uu baate bultii keessatti of eeggachuu waan haasoftu eeggachuu haala kee eeggachuu gaafate haala kee hin eegganne sagalee makeettu raabbame yookaan jaartii keetti dhaqa yookaan jaarsa keetti dhaqa. Kanumatu bultii diigachi ka'e. Kanaaf namni tokko tokkoofuma akka bultiitti qabatu wallaalee miidiyaa sababata. Miidiyaa uummata balleesse jedhanii miidiyaa hayyuu ka balleesse uummata. Miidiyaan akka abbaa itti fayyadametti biizinasii argatanii waa hedduu asirraa argatanii gadhisanii ka maraatuuf maqaa of balleessuu fi warra ofii maqaa balleessuuf asirra jirus hedduu akka jiru akkuma miidhaa qabus faayidaas qaba. Yoo abbaan akka itti miidhutti hojjete miidiyaan namuu miidha. Yoo abbaan ammoo akka irraa fayyadamu hojjete hedduu nama fayyada. Maakii fi Ustishaa amma yeroo takka turan amma liivii dhufuu iyyuu dhiisaniiranii gisee takka asirra bayanii liiviillee yoo dhufan gurraa uummata gargaaruu yaada tokko yaada gaarii uummataa dabarsuu duraan yeroo na bira hin jirre innis laayivii seenee geemii taphatu isinillee akkasuma malee kijiba dabaluu akkasitti maakii akkana ibsaa akkanaa kanan fuudhan. Maakii fi Ustishaanii nama fakkeenya guddaa asirra nuu ta'u warroota bultii qabatu hin beekne isiniin jedha maashaallah sargii keessanillee rabbi nuun haa ga'u godhatu yoo baata akkuma nama sargii godhate yeroo hundafataa jedhaa jira waan ta'eef baay'ee nama gammachiisa olaana baay'ee na gammachiisanii isiniin jedha hedduu namatti tolanii wal jaalalli isaanii jaalalli nama tokko milikkita qaba namni wal jaalatu tokko akkasii ibsaan maakiin gabaabduu ibsaan dheeraa maalii akkasii waa hedduu jedhanii keessattuu dhiirri tokko kutatee dubartii takka onni irraa jaalatee fuudhe taanaan hin jiru jidduu isaanii rakkoon takka illee dhufu jechuu akkasii fakkeenya nama tokko irraa jal'ifne miidiyaa bichaa ilaaluu doontaan irraa fudhanne isiniin jedha. Viidiyoo kiyya asumatti xumuraa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.